osoo hojiin hojjetiin mana kee keessa teessee bilbila harka kee irra jiru qofa fayyadamuutiin galii guddaa argachuu dandeessa jechuudhaan biyya kana keessatti guruppii garaagaraa hidhanii namoonni nama saamaa jiranii baay'eetu jiru. Dargaggoonni baay'een yeroo ammaa kana keessatti baratanii hojii dhabanii taa'aa waan jiraniif qarshii argattee jireenya kee jijjiirta gaafa jedhanii dhugaadha jedhanii waan amananii fi liinkii isaan namoonni hattoonni kun itti ergan tuquudhaan dhugaatti fakkaatee seenanii jireenya isaanii caalattiyyuu balleessaa kan jiran hedduutu jira. Namoonni kun caalattiyyuu karaa telegiraamiitiin giruuppii ijaaruudhaan liinkii namoota itti ergu liinkii kana cuqaasuudhaan seeniitii ajaja nuti siin jenne ordofiitiin wajjiniin hojii jalqabii jedhu. Ajajni isaan ka'anis qarshii xiqqaadhaa amma guddaatti ka'anii filannoo qarshii xiqqaadhaa yoo jalqabde bu'aan ati irraa argattus xiqqaa ta'a, qarshii guddaadhaa yoo jalqabde immoo bu'aan ati irraa argattu guddaa ta'a jechuutiin akkasuma tooftaalee garaagaraa fayyadamuutiin namoonni akka qarshii isaaniif kennan akka qarshii isaanii achi gara giruuppii sana keessatti baasan gochuutiin sammuu namoota baay'ee burjaajessaa jiru. Isa qofa osoo hin taane giruuppii kana keessatti hiriyoota kee affeertee yoo fidde baay'ina namoota ati fiddeetiin qarshiin ati argattu siif hin dabalamaa. Kanaaf hiriyoota kee namoota beektu affeeriitii gara giruuppii kanaa fidii jedhu. Namoonnis qarshii argachuu waan barbaadanii fi namoota beekan hiriyoota isaanii affeeruutiin gara giruuppii sanaatti dabalu. Miseensi erga baay'atee fi qarshii barbaadan erga namoota irraa saamanii walitti qabatanii booddee namoonni giruuppii sana kireet godhanii giruuppii sana balleessuu bilbila biloo gochuu durayyuu maqaa sobaa bilbila sobaa kan isaanii hin taanee fi mattaawaqaallee kan isaanii hin taane hattoota saamtota waan ta'aniif wanta isaan hin ibsineedha wanti isaan fayyadamanii giruuppii sana kireet godhanii wanti isaan namatti himanii bilbilittiin isaanillee namoota baay'eettaa isaanii kan saalii kan hin taaneedha jechuudha. Erga qarshii barbaadan namoota irraa saamanii booddee garuu bakka argama isaanii hundumayyuu hin balleessu bilbila biloo godhu. Giruuppii sana hin balleessu bakki isaan itti qabaman illee hin jiru jechuudha. Karaa kanaatiin dargaggoonni baay'een saamamaa, namoonni baay'een saamamaa jiru. Akkasumas biyyoota alaatti isin erguu dandeenya. Karaa salphaa ta'een gara biyya alaatti isin erguu dandeenya jechuutiin qarshii namoota irraa saamaa jiru jechuudha biyya kana keessatti. Kanaaf mana keessan keessa teessanii bilbila harka keessan irra jiru qofa fayyadamuutiin liinkii kana tuqxanii namoota affeertanii qarshii argachuu dandeessu wanti jedhu dubbii sobaa fi karaa hattoonni namoota irraa ittiin saamaa jiranidha. Sijjammar hojii nuti mana ofii keessa taa'anii namoota affeeruudhaan qarshiin irraa argamu hin jiru. Namni hojjetee gatii dadhabbii isaatii sana yoo argate itti boqochuus danda'a. Hojjetee gatii dadhabbii isaatii sanaanis jiraata. Isa argatas malee taa'eetuma namni nama tokko affeeree fidee qarshii isa sanarraa fuudhee warra kaaniif kennee miti kan inni qarshii argachuu danda'u. Namoonni akka amananiif garuu yeroo jalqabaatiif qarshii xiqqoo akka isaan argatan gochuu danda'u. Isaa booddee garuu namoonni amananii qarshii guddaa baasuu erga jalqabanii booddee akka irratti hin naqaamnee fi dafanii giruuppii sana balleessu jechuudha. Akkasumas immoo karaa salphaatiin gara biyya alaa gara barbaadanitti isin erguu dandeenya jechuutiin dargaggoota baay'ee irraa qarshii nyaachaa kan jiran dargaggoota baay'ee harka duwwaatti hambisaa kan jiranii jireenya isaanii akka hin jijjiirre kan godhu hojii tuffachuudha. Namni maallaan jedhaa hojii kana yoon hojjedhe iddoon itti namni na beeku kan biraa iddoon inni jiru immoo kan biraa gaafa ta'u namni natti kolfaa hiriyoonni koo natti kolfu jechuutiin hojii hojjetanii dafqanii gatii dadhabbii isaanii sana argachuu caala karaa salphaatiin argatta gaafa jedhaman gowwoomfamanii caalattiyyuu wanta baay'ee argachuuf jecha ishee qabaniyyuu yeroo namoonni itti dhaban baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf gowwoomsa akka kanaa saamtota akka kanaarraa baay'ee akka of eeggattan namoonni hedduun karaa kanaan dhokatanii yoo jiraatan iyyuu saamamuu isaanii qarshii isaanii dhabuu isaanii kan lubbuu isaanii kan dhaban dhukkubarra kan bu'an waan baay'ee kan ta'an baay'een isaanii waan jiraniif of eeggannoo godha. Liinkii karaa telegiraamii haa ta'u karaa kamiin isinitti ergamu tasumallee tuqxanii akka hin seenne yoo hiriyoonni keessan namumti isin beektan iyyuu liinkii garaagaraa isinitti erganii koottoo hojii hojjedhu yoo jedhanii hojichi hojii saamtotaati isinirraa nyaachuudhaaf harka duwwaatti isinitti hambisuudhaaf waan ta'eef hojii akka kanarraa baay'ee akka of eeggattaniin isiniin jedha. Galatooma.